Yeroo darbee waa'ee virtual autismii TikTok irratti isiniif hojjedheeni namoonni hedduun gaaffii na gaafataniitu. Furmaanni isaa maayinni virtual autismiin screen timeetiin dhufaa daa'ima irratti ijoollee irratti jette akkamittiin furmaata isaa barbaaduu dandeenya namoonni jedhan namoota hedduudha. Kanaaf bal'inaan yeroo fudhadhee har'a viidiyoo kana irratti ibsa isiniif kenna. Virtual autismiin autismii jechuun nama rakkisa. Akkuma maqaasaa autismii kan fakkaatudha virtual autism. Wanta real world irraa dhufe ton taane wanta screen time irraa dhufedha. Silkii ilaaluutiin ijoollee yeroo dheeraa moobaayilii fayyadamuun, taabileetii fayyadamuun, akkasumas immoo TV irratti yeroo dheeraa dabarsuun umuriin isaanii ton ga'iin umurii waggaa tokko keessa, umurii waggaa lama keessaa, akkasumas immoo umurii waggaa sadii keessaa yeroo isaan screen time isaanii baay'atu kan isaan muudachuu danda'udha. Virtual autismiin. Autismiin kunis bara 2018 yeroo dhiyoo kan argamedha jechuudha. Saayinsisii tokkoon qorannoo godhee ijoollee naannoo 110 ta'an irratti qorannoo taasisuutiin virtual autismiin akka jiru adda baase jechuudha. Kun immoo ijoollee yeroo dheeraa screen time irratti dabarsan irratti akka muudatu kan adda baasedha jechuudha. Malee real autismii miti. Mallattoo autismii argisiisuu danda'u. Ijoolleen kun garuu screen time isaanii yoo hir'isne yoo ittisne normaalii ta'uu danda'u jechuudha. Garuu asirratti maatiin kan hubachuu qabdanii akkamittiin screen time isaanii hir'isuu dandeenya. Ijoolleen keenya moobaayilii malee yoo gadi hin taa'an ta'e, moobaayilii malee yoo jeequ ta'e, yoo TV'n baname malee yoo jeequ ta'e, homaa hojii hojjechuu hin dandeenyu yoo ta'e, gaafa manatti gallu nu rakkisu yoo ta'e, silkii malee kiisii keenya keessaa, boorsaa keenya keessaa giddiitiin yookaan immoo dirqamaan fudhatu yoo ta'e, akkamittiin furmaata isaa barbaaduu dandeenya. Akkamittiin akka isaan nu faana taphatan, akka isaan nu faana haasa'an, akka isaan maatii faana haasa'an, fira faana haasa'an, ijoollee ollaa faana haasa'an, akkasumas immoo akkamittiin sammuun isaanii akka jabaachaa deemu, nama faana walii galuun isaanii jabaachaa akka deemu, waa hubachuun isaanii akkamitti jabaachaa akka deemu, akkamittiin furmaata barbaaduu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Hamma dhumaatti na hordofaa. Yoo subscribe hin goone subscribe gochuun maatii keenyatti dha'ama. Notificationis gad cuqaasuun viidiyoo nuti yeroo yerootti hojjennu akka isin dhaqqabu taasisuu dandeessu. Inni tokkoffaan mallattoo akkamii argisiisu. Ijoolleen kun virtual autismii yoo isaan qabee screen time yeroo dheeraa fayyadamuutiin yoo mallattoon autismii kana argisiisanii maal argisiisuu danda'u. Inni tokkoffaan dandeettiin communication isaanii yookaan nama faana walii galuun isaanii baay'ee gad bu'a. Inni lammaffaan baay'ee active over active. Kana jechuun hin utaaluu, soofaarraa utaaluu danda'u, barcumarraa utaaluu danda'u, waan tokko fuudhuu, as deemanii waraqata kaasuu, wayii kaasuu danda'u. Bakka baay'ee active ta'u jechuudha. Over active. Inni lammaffaan aggressive ta'uu danda'u isa sadaffaa irratti. Aggressive. Kana jechuun baay'ee aaruu danda'u, nuuf ajajamuu dhiisuu danda'u. Inni kuni yeroo keessa yeroo isaan screen time isaanii baay'isaa deemanii isaan mudachaa deemaa jechuudha. Inni gara biraan immoo attention isaanii gadi bu'aa deema. Kana jechuun waan tokko yoo isaan ajajne gochuu hin danda'an. Kanarra ajaja sana dhiisanii iddoo biraatti baqachuu, iddoo biraatti sokkuu fa'aa irratti arguu dandeenya jechuudha. Inni gara biraanii ijoollee biraa faana walii galuu hin danda'an, wajjin taphachuu hin danda'an qofummaa filatu. Akkasumas immoo yoo ijoollee biraa faana taphachuu sodaatu hin dubbatanii silent ta'uu wantoota kana irratti arguu dandeenya jechuudha. Suusii screen time qabaachuu danda'u. Kana jechuun moobaayilii irraa adda bahuu hin danda'an, TV irraa adda bahuu hin danda'an, inni gara biraan immoo taabileetii irraas adda bahuu hin danda'an. Isa sana filatu yeroo baay'ee suusii waan isaan gammachiisuu fi wanta sana irraa adda bahuu hin danda'anii jechuudha. Hin didu adda bahuu. Inni gara biraanii maaltu isaan mudachuu danda'a? Ijoollee kana afaan hiikkachuu dadhabu. Afaan hiikkachuu baay'ee isaan rakkisaa. Akkasumas immoo gurra isaanii illee ni qabatu jechuudha. Akkanatti gurra isaanii qabachuu danda'u jechuudha. Sagalee ifaa jibbuu danda'u. Akkasumas immoo wanta nuyi jenne irra deebi'aniitu jedhu. Maqaan kee eenyu yoo jenne maqaan kee eenyu, eessaa dhuftee yoo jenne eessaa dhuftee, akkasumas immoo kottuu yoo jenne kottuu sin jedhu irra deebi'anii jechuudha. Ijoolleen kun jechuudha. Akkasumas immoo
jeeqamuu hirribaas qabaachuu ni danda'u jechuudha. Kuni mallattoo virtual autismii ta'uu danda'a. Mallattoo autismii biraas ta'uu danda'a jechuudha. Furmaanni isaa hoo maayini? Ijoolleen kun yoo mallattoo akkasii argisiisan screen time irraa yoo adda ba'uu didan, mobaayilii irraa adda ba'uu yoo didan, TV irraa adda ba'uu yoo didan maal gochuu qabna? Al takkatti dhaabuun baay'ee rakkisuu danda'a. Sababiin isaa ijoollee kana yoo mobaayilii takkatti irraa fuunee iyyuu danda'u, agreesiivii ta'uu danda'u, baay'ee jeequu danda'u, mana baxabbaxuu danda'u. Kanaaf maal gochuu qabna? Screen time isaanii suuta hir'isaa dhaabuu qabna jechuudha. Guyyaa keessatti sa'aatii 8 yoo fayyadamu ta'e 6 gochaa, 4 gochaa, akkasumas immoo 2 gochaa akkasittiin dhaabuu qabna jechuudha suutaan. Yeroo kana furmaata argachaa deemuu dandeenya jechuudha. Iddoo screen time sana immoo kitaabarraa fakkii argisiisuu. Kun harree jedhamti, isheen kun saree jedhamti, akkanatti dutti jennee sagalee isaanii akkeessuutiin isheen kun hadurreedha jennee wantoota kanaan bakka bubbuusaa akkasaan irraanfachaa deeman gochuu qabna malee lakki ani yoo silkii bane malee mucaan koo nyaata hin nyaatu, yoon TV bane malee gattaa'ee naa hin tasgabbaa'u. Keessumattuu immoo maatiin haadhas ta'uu danda'u, akkasumas immoo namoonni mucaa guddisan mana keessatti isaanis ta'uu danda'u hojii hojjechuu fi moobaayilii bananitti kennanii TV bananii TV jala kaa'anii kan isaan hojii isaanii hojjetan jechuudha. Sababiin isaa mucaan sun hin jeequ hojii barbaadan hojjechuu danda'u. Inni kun sirrii miti. Kana gochuun sirrii miti. Screen time isaanii hir'isuu, ittisuu, dhorkuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii yeroo isaan faana haasofnu eye contact qabaachuu qabna. Eye level isaaniitiin ija isaanii keessaa ilaalaa, wanta wajjiniin haasofnu argisiisaa. Inni kun haayilaandii jedhama, inni kun siniidha, inni kun burcuqqoodha jecha isaan faana haasaa deemuu qabna malee callisnee silkii keenyatti kennine nu immoo waan garaa keenyaa hojjechuu hin qabnu jechuudha. Bor jireenya isaanii keessatti baay'ee isaan rakkisuu danda'a. Ijoollee kan nama faana olii galuu hin danda'an, ijoollee faana olii galuu hin danda'an, mana barnootaatti baay'ee rakkachuu danda'u jechuudha. Ni gara biraanii furmaanni isaa social interaction. Kana jechuun ijoollee ollaa faana, ijoollee firaa faana, ijoollee cheerchii faana yookiin immoo mana amantaa faana akkasaan haasa'an, akkasaan interact godhan gochuu qabna jechuudha. Malee qofaa isaanii bahanii yeroo hundumaa moobaayilii, silkii, taabileetii, TV akkasaan jedhan gochuu hin qabnu jechuudha. Inni gara biraanii yeroo qabaachuu qabna. Ijoollee keenya faana yeroo dabarsinu qabaachuu qabna jechuudha. Iddoo bashannanaa ta'uu danda'a. Wanta addunyaan kun jirtu silkii fi TV qofatoo hin taane gadi bahanii real world akkasaan ilaalan, akkasaan daawwatan gochuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii mana keessa explore isaan gochuu qabna. Kana jechuun gara addunyaa dhugaatti akkasaan ilaalanii addaatti godhan gochuu qabna jechuudha. Inni gara biraanii wanta tokko argisiisuu qabna. Irra deddeebiitiin. Even wanta tokko bishaan yoo barbaadanii qubaan nutti argisiisu waan ta'eef isa sana maal gochuu qabna nuyi bishaan sana kaasnee bishaan barbaadde jennee boris yoo isaan nutti argisiisan bishaan barbaadde jennee bishaan akka ta'e baraa deemu jechuudha. Inni gara biraanii kanarra yoo darbee speech therapy kan jedhamu jira. Inni kun immoo geessa mataasaa qabaa yookaan dooktira mataasaa qabaa. Akkamittiin akka barsiisuu danda'an ni beeku jechuudha. Karaa sana barsiisuu ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti ergaan koo har'aa warri guddisaa jirtanis warri ganaa guddistanis ijoollee keessan screen time irraa yoo qusattan baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa virtual autismiin kun amma yeroo kana addunyaa keessatti baay'ee dabalaa akka jiru qorannoon hedduun argisiisaa jiru. Keessumattuu COVID booda baay'ee dabalaa akka jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo haa goonu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Isinis maatiin keessanis fayyaa ta'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa.